Saddam Dental Clinic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klinika ilkaanii specialized Dr. Saddam akkuma yeroo hunda meeshaalee ammayyaa fi ogeessota ciccimoon hawaasa keenya tajaajiluun tarree dura irratti argaman ammallee fooyya'ina dabalataa waliin tajaajila bireessaa fi ilkaan gosa hundaa'uu dhaabuu dabalatee tajaajila wal'aansa ilkaanii waliigala qubsaa taheen isiniif jiru. Teessoon teenya dameen tokkoffaa Haramaayaa Baankii Hojii Gamtaa Fuullee Kilinika Dr. Alii Gubbarratti argamna. Kan lammaffaa ammaas Dirree Dhawaa Gamoo Birij Gubbarratti argamna. Kan sadaffaa ammaas Finfinnee Boolee Mikaa'el Hoteela Daarussalaam meetira 50 ol seenneeti argamna. Dr. Saddam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dursaan Arabiyaan Majlis Enda Farnicha na keessan bareechuu akkasuma miidheessuu ni barbaaddanii saaloonaa fi majlisa soofaa bifa bareedaadhaan dalagame akkasuma kwaalitii qabu yoomsan qofa siree jabduu koonfortii bareedaa qabdu akkasuma soofaalee babbareedaa kalara feetan bifa ammayyaawaa ta'een akkuma agartan kana yoomsan qofa ruumiilee istaandaardii biyya alaa taateen akkasuma kan turkirraa dhufeen kwaalitii bareedaadhaan akkasuma sitaaraalee babbareedduu nu biraan argattan. Iddoon teenyaas magaalaa Harar biraanchiin keenya kan duraa Sijaaltaraa fooqii Iseemaa giraawundii jalatti argamna. Kan lammadaa ammas Sijaaltaraa fooqii lammadaa gubbarratti argamna. Odeeffannoo dabalataa argachuudhaaf bilbila keenya kanaan nu qunnamuu ni dandeessan isiniin jenna. Alif Videography. Kati gabrichi buriyamu kan sirra qabsifatan ifaan keessan hindamu romni rahmata khiti gallayu muncamu loda khaznatiti sinirratu indumu ya Allah ya arja gari khandini fanni ya Allah arrabu kunnan cufa dan janni ya Allah dufeni gartasi fi rahmanatisi akkanin banne ya Allah ya Allah ya khantahin ajaji lubu wajisi khasu qarasi malim diman milkitina mambasu hingga madu gabrici hulate tiradesu nufla fisi ya Rahman dan di siti nugisu enyu rabbi gafati harka sakulla gala boce harka ol kabanan wasin dibisu kulla mekasa garisani jaiyami ya Allah datibi gafatu sini fatu siftola ya jagari fanni fanni arrabu kunnan tufadan janni ufeni gantan sifik fanni rahmanati siyakani fanni ibe khesa fi gubab kamaf lubunyati namni waan fayyadu lubbu sitti iyyate duris ilahi khusumatun nafdirmate duris ilahi khusumatun nafdirmate ya Allah ya arja gari khandini fanni ya Allah arrabu kunnan cufa dan janni ya Allah dufeni gartasi fi fanni rahmanatisi akkanin sudah tabunan kalam ni khojabe sifar sudah tabunan kalam ni khojabe
Afurriin baafadhu hundinuu galata osoo naaf taa'ee rahman siit xiqqaata qixxee dhuhonnaatiin si shakkaruu laata akkasitti hin dhiiroo harkadhaa furmaata. Sinin filatame maltu irrunarra ummata Mustafa nagodunu charra umriti yagutu jiraddu shakkara galata khayme yumin fita firra lubuti yamni sini ilahi ya mujibu angabrichi si male unakabu gabrichi si abdate hadam kufulle jabu gabrichi si abdate hadam Dr. Saddam Dental Clinic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klinika ilkaanii specialized Dr. Saddam akkuma yeroo hunda meeshaalee ammayyaa fi ogeessota ciccimoon hawaasa keenya tajaajiluun tarree dura irratti argaman ammallee fooyya'ina dabalataa waliin tajaajila bireessaa fi ilkaan gosa hundaa'uu dhaabuu dabalatee tajaajila wal'aansa ilkaanii waliigala qubsaa taheen isiniif jiru. Teessoon teenya dameen tokkoffaa Haramaayaa Baankii Hojii Gamtaa Fuullee Klinika Dr. Aliyyi Gubbarratti argamna. Kan lammaffaa ammaas Dirree Dhawaa Gamoo Birij Gubbarratti argamna. Kan sadaffaa ammaas Finfinnee Boolee Mikaa'el Hoteela Daarussalaam meetira 50 ol seenneeti argamna. Dr. Saddam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dursaan Arabiyaan Majlis Enda Farniicha na keessan bareechuu akkasuma miidheessuu ni barbaaddanii saaloonaa fi majlisa soofaa bifa bareedaadhaan dalagame akkasuma kwaalitii qabu yoomsan qofa siree jabduu koonfortii bareedaa qabdu akkasuma soofaalee babbareedaa kalara feetan bifa ammayyaawaa ta'een akkuma agartan kana yoomsan qofa ruumiilee istaandaardii biyya alaa taateen akkasuma kan turkirraa dhufeen kwaalitii bareedaadhaan akkasuma sitaaraalee babbareedduu nu biraanii argatta. Iddoon teenyaas magaalaa Harar biraanchiin keenya kan duraa Sijaaltaraa fooqii Iseemaa giraawundii jalatti argamna. Kan lammadaa ammas Sijaaltaraa fooqii lammadaa gubbarratti argamna. Odeeffannoo dabalataa argachuudhaaf bilbila keenya kanaan nu qunnamuu ni dandeessan isiniin jenna. Alif Videography.